isa kana irraa gara isa kanaatti akkamitti akka jijjiiruu dandeessan viidiyoo har'aa keessatti waliin ilaalla. Kana malees afaan Oromoo sirnaan qubeessuu akkamitti akka dandeessan waliin ilaalla. Sinaan galumaatti turtii keessan nu faana taasisa. Yooyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jirra jechuudha. Jidduu kana viidiyoo hojjedheen beekuu dhiifaman isin jedha. Viidiyoo har'aa keessattis kan waliin ilaallu afaan Oromoo sirnaan qubeessuu akkamittiin akka dandeessanidha jechuudha. Appii ajaa'ibaa tokko appii isinitti tolu qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira jechuudha. Hanga dhumaatti turtii keessan nu faana taasisaa isiniin jenna. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura kanneen YouTube chaanala keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Yaada qeeqoo qabaattan immoo koomentiin keenya banaadha. Koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa kunoo appiin keenya kanaa jechuudha. Find is toodha jechuudha. Haa ta'u afaan Amaariffaati garuu ijoollee Amaaraatiin kalaqamte jechuudha. Ijoollee Oromoo miti kan kalaqe kana. Haa ta'uyyuu malee isa jirutti fayyadamuun dirqama nutti ta'uu qaba jechuudha. Maaliif amma qubeen keenya jallatee barraa'u jechuun hanqatee barraa'u qubeen keenya guutamee isa jirutti fayyadamee qubeen keenya guutamee yoo barraa'e wayyaa jechuudha. Kanaaf immoo galaawwan abbootii keenya immoo qucarsuun yookaan immoo duubatti deebisuun sirrii miti jechuudha. Maaliif isa jirutti fayyadamnee qubee keenya guunnee seeraan barreessuu wayyaa jechuudha. Kanaaf immoo yoo jiraate koomentii irratti nuuf barreessaa. Kan ilmaan Oromootiin kalaqamte kan afaan Oromoo hunda guuttate yoo jiraate koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Deebifnee uummataan biraan ni geenya jechuudha bifa barnootaatiin. Ammaaf garuu kanan argadhe kanum qofadha jechuudha. Seeraan qubeessisuu kan isin dandeessisu jechuudha afaan Oromoo. Haa ta'uyyuu malee isa jirutti fayyadamaa isin jedha. Sababa afaan Amaariffaatiin yookaan ijoollee Amaariffaatiin kalaqameef jibbuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu immoo appii isa kanatti fayyadamaa isin jedha. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isiniifan kaa'aa jechuudha. Yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jedha jechuudha. Asumaan immoo ijoolleen appiiwwan garaagaraa kalaqxan ijoolleen Oromoo yoo jiraattan immoo akka nuuf kalaqxan isiniin jedha. Kana immoo abdii isinirraan kaawwadhaa jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Faangiiziin wantoota garaagaraa qabatee jira. Seerota afaan keenya tokko tokko guutee jira jechuudha. Afaanota jiran hunda keessaa afaan Oromoo, afaan Amaaraaf, afaan Ingiliffaa addatti wantoota garaagaraatti dabalee jira jechuudha. Kun asirraa aktiif guutee aktiif gootanii shiit kan jettu kanarra ni fiddu jechuudha. Sana booda faangiiz kan jedhu kanatti gadi buutu jechuudha. Kuno baay'ee salphaadha jechuudha. Amaariyaa jedha. Kun asirraa afaan Oromootti dabaluu dandeessu, afaan warra Tigireesitti dabaluu dandeessu, Somaaliyaa asirra kan Arabaas hedduutu jira jechuudha. Kan barbaadanitti dabaluu dandeessu. Isin immoo asirratti kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu afaan Oromoodha waan ta'eef afaan Oromoo akkanattiin select irratti gootu jechuudha. Kana booda kun asirraa siitiin goota isaa isinitti agarsiisa. Siitingis kan jedhu kanarraa immoo wantoota garaagaraa sirreeffattu jechuudha. Sagalee faa yeroo tuqxan sagalee akka kennu wantoota garaagaraa sirra deemtanii isiniif galaa deemaa inni yoo seentan akkanattiin sagaloota garaagaraa yeroo kiiboordii isiniif bahe sagalee akka kennu wantoota garaagaraa wanto fiicharoota adda addaa akka ittiin isiniif dabalu yoo barbaaddan asirratti on godhattu jechuudha. Siitingis irraa zeems kan jettu kanarraa immoo picture fuundura isaa jiru jechuudha. Kan isin jijjiirrachuu dandeessanii picture inni dura irra jiru jechuun yeroo wayi barreessitan kan dura irra jiru baay'ee fokkisaadha jechuudha. Baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Inni kun immoo seerota adda addaa guutee jira waan ta'eef kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin bareeda jechuudha. Kunoo isin asirraa ishii kana qabdanii quba keessan gara afaan Oromootti fiduu jechuudha. Kunoo afaan Oromootti fidadheetan jira jechuudha. Asirra kunoo hudhaan faalee jirti jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo hudhaa faa isiniif kaa'ama. Inni kun amma afaan Ingiliffaa keessatti malee hudhaa miti jechuudha. Maaliif hudhaa kana argattan kana gadi qabdaniitu jechuudha. Kunoo asirra jira jechuudha. Hudhaa abbaan lamaas immoo kunoo asirra jira jechuudha. Kunoo asirra isiniif jira wanti hundumtu seera afaan Oromoo hunda guutee jira jechuudha. Amma jirutti immoo kanatti fayyadamuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Inni dura adii fokkisaadha jechuudha. Kunoo asirraa isinis immoo kireet gochuu ni dandeessu. Asirraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota garaagaraa wantoota mimmiidhagoo haala ajaa'iban namatti toltolantu jira jechuudha. Asirraa isin kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Kunoo ani as keessaa isa kana nan jaaladha jechuudha. Baay'een jaaladha isa kana. Kunoo isa kana
wantoota kilaboota jaalatan illee amma fakkeenyaaf itti fiduu ni dandeessu jechuudha. Hojjetachuu ni dandeessu, ofii keessaniif kalaquu ni dandeessu. Kunoo mallattoo iskiriiftoo ishii kanarra ni tuqxu. Kunoo kireet ta'ee jira inni yoo barbaadan kalarri isaa kunoo asirraa jijjiira kan isinitti toletti baakgiraawundii isaallee bilbila keessanirraa galarii keessanirraa itti fidacha asirraa apply yoo jettan inni seef isiniif ta'a jechuudha. Ammaaf garuu ankireet gochuu hin barbaanne jechuudha. Kunoo asirraati jechuudha. Akkanattiin afaan Oromoo gamma akkanattiin qubeessuu kan dandeessanii jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kunoo amma asirra isiniif kaa'ee amma fakkeenyaaf as kunoo ilaala wantoota asitti dhiyaatu afaan Oromoorraa aarsaa hadhaa deet kunoo asirratti naaf fidee jira. Kunoo amma fakkeenyaaf kunoo amma gaarii kunoo ofii isaatiif inni wantoota itti dhiyaatan naaf fidaa jechuudha. Yeroon barreessuu dhaqe qubeessittiin dabalu jechuudha. Akkanattiin quboota afaan Oromoo sirnaan qubeessuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf Fayyisaa innaan jedhu kunoo akkanattiin Fayyisaa jedhee naaf fidaa jechuudha. Qubeetoon dogoggoriin jechuudha. Akkanattiin qubee sirnaan qubeessuu ni dandeessu. Kana malees immoo kiiboordii keessan akkanattiin miidhagsuu ni dandeessu jechuudha. Inni dura baay'ee fokkisaadha. Isa dura akkanattiin kanatti fayyadamuutiin afaan Oromoo sirnaan qubeessuu ni dandeessu. Kana malees immoo kiiboordii keessan bareechachuu ni dandeessu isiniin jedha. Appiin har'aa akka isinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Warroon haaraa taatan amma sirra deemin subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon kun immoo ilmaan Oromoo hedduu fayyadu waan ta'eef share godhaa isin jenna. Gaaffii yoo qabaattan appii kanattis dhiyaatu yoo qabaattan kan ilmaan Oromoo nuuf barreessaa isin jenna. Koomentii irrattis yaada keessan nuuf qoodaa. Baay'ee nutti tola yeroo isin nu koomentii nuuf barreessitanii. Kana malees immoo baay'ee kan barbaannu nuti isinirraa laayikiidha jechuudha. Laayikiin homaa isiniif jalaa hin tuqu, homaa isin jalaas hin qannasu jechuudha. Kanaaf immoo laayikii nu tuqaa isiniin jenna. Next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.